should be about justice, peace, and to stop the violence, and not promoting killing. I say, stop the violence! Stop the violence! Unity! Justice! Working together, we are stronger. We are all Aurora. We are Aurora. Thank you. Thank you very much. Thank you. እናመሰግናለን እህታችንን። እሷም ቅሬታችን ገብቷት ተሰምቷት በደንብ ታውቃለች። ጉዳዩን እየተከታተለች ነው። ወደፊት እንግዲህ ጃዋርና ጃዋራውያን ኤክስትሪሚስቶች ወደ ወንጀለኝነት የሚሄዱበት መንገድ ከሚያግዙ መካከል ናቸው። የውጭ ሀገር ዜጎች አሉ። ይህንን ችግር ማንም ያውቃል። ጃዋርና ጃዋራውያን እጣ ፈንታችሁ ጄል እኛ የመጣ ነው በጀዋር መሐመድ የሚቃጠሉ ቤተክርስቲያኖች እንዲቆሙ የሚያርዷቸው ክርስቲያን ወገኖቻችን ማረድ እንዲያቆም የዚህ ሀገር መንግስት ደግሞ ጀዋር ለፍርድ እንዲያቀርበው ነው እንጂ እኛ ከነሱ ሰጣ ገባ ለማለት አይደለም የመጣ ነው። እያንዳንዳችን ይህንን አውቀን ማቅረብ ያለብንን መልእክት ማስተላለፍ ነው እንጂ ያለብን እኛ እንደነሱ መሳደብ እነሱ የሚሰሩትን ነገር መልሰን ማድረግ የለብንም። እባካችሁ እኛ በልተን መገኘት አለብን። ሁሌ እነሱ እያረዱ እኛ ደግሞ ከእነሱ ጋር እነዚህ አይነት ወጣ ገባ መግባት የለብንም። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ጳውሎስ። ሙዚቃው ከፍ አድርገው ጥቁር ሰው What's the whistle? Let's go, Zafar. Ako, namni kena namu sa bicha. Let them protest. Let them say whatever they want to say. Charity, you are there for no fighting. You gotta be smart. Jawar is a terrorist! Jawar is a terrorist! He doesn't represent Oromo! He doesn't represent Muslim! He represents himself! He is an extremist! He is ISIS! He is Al-Shabaab! He is Al-Shabaab! Jawar is a killer! እስከ መጨረሻው ፍጻሜ አብራችሁ ቆያችሁ ነው። እናደርጋችኋለን። እንግዲህ እዚህ ቦታ የሚገኘውን አንድ በአንድ ተከታታይ ያለውን ሁሉ የምናቀርብለት ይሆናል። Shame on Radisson Hotel! Shame on Radisson Hotel! Shame on Radisson Hotel! Shame on Radisson Hotel! Radisson supports extremists! Radisson supports extremists! Jawar! ነፍሰ በላ ነው! የንጹሐን ደም በእጁ ላይ አለ! እንፋረዳለን! Jawar is a killer! Jawar is a killer!
We need justice. We need justice. He is a U.S. citizen. He is a U.S. citizen. We need justice. Jawar is an extremist. Jawar is a killer. Jawar is a killer. Stop financing Mohamed. Stop financing Mohamed. Stop financing Mohamed. Mohamed is a terrorist media. Mohamed is a terrorist media. Nobody is watching Mohamed anymore. Right now, 3,000 people are watching. Mohamed anymore. Mohamed is a terrorist media. Jawar is a terrorist. Pakatawachu. 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 Penutuan akan cacing dam. Penutuan akan cacing dam. Katanya Jos Nacho. Katanya Jos Nacho. Asia Mohamed. Kami dah China. Mohamed. Penutuan dan bercanda. Penutuan dan bercanda. Penutuan dan bercanda. Gamanya itu nubas berteman Jawar Mohamed. Jawar Mohamed. Ashaparina. Ashaparina. Amerika Jagina Bizo. Amerika Jagina Bizo. Hadirashri Mashaparina. Hadirashri Mashaparina. Amma qeerroo tokko qabannee isin dhiyaanne irraa qeerroon kun dhaamsa isiniif dabarsuu qaba. Of barsiisii gara dhaamsa keetiitti darba. Jawar
wanti akka guyyaa hadhaa nama gammachiisu hin jiru osoo ka falfalu ka horaa jetti Oromoon yoo warri sirna nama nyaataadhaa deebisuuf deebootu akkanatti sirna tara deebisuuf boo'u arguu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru jecha boo'u jaraa kagartee nama du'e bu'an akkami biyya guddifnaa dhiisanii akkamitti Afrikaa wahoo dhiisanii hawwatii isaaniitiin ka akka isaa nu dhalaa jechuu qabanii jecha akka Jawaari ka Afrikaa Dimokiraates ka addunyaan irraa abdii qabu. Kanaaf nuti guyyaan kun asiin duras ka jenne yoo duunee lafarraa banne guyyaan kun qophaa'uu dhabaa jennee jala sararreetti himnee ni beekani. So ta'ee guyyaa kana geenne ummanni keenya walgahii irra jira, walgahiin geggeeffamaara, ololtuun gadheen yoo foottu arguun hedduu haala malee kana caala namatti hinaaftuu wanni kana caalaa kana arguu caalaa namatti hin jiru jecha amma ni qorra garuu ana natti qorra natti ho'aa jecha maaliif gammachuu qabaa jecha kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru gadhee sanniin akka saree nutti iyyisiisu jaalaa wanni namatti jiru jecha nuti tokkummaa keenya cimsannee tarsiibuun masakamnee injifannoo dachaan galmeessuudhaaf deemnaa jechaan nuumsaanis hin jibbin jechaanii garuu jarri jibbaa kennaa jecha jarri warri slogaaniin jaraa gartee ka jibbansaatii jecha waan himatan hin qabanii jecha yoo amma akka miidiyaatii dhabdeetiin maal barbaadde maal isinii goona jettee gaafatte waan miliikii haasofti jarri mataan jaraa achitti istaat ta'eera jecha kanaaf nuti biyyattii dimokiraatessuu Afrikaa tasgabbooftu ta addunyaan wal qixxoofte ufafoo yaaduu malee wanni dhibii wanna hin jiru jecha kanaaf uummata Oromootiin bakka jirtanii jabaadha jecha malee wanni biraan jiru walgahiin kun ni milkaa'a milkiin kanuma jechuu barbaadaa kana Bye bye. Ayyeen kabajamtoota daawwattoota keenya mormii Jawar irratti taasisaa turanii xumurree gara keessatti gara sagantaa galmaatti deebi'aa jirra. Nu waliin itti fufa. Digamos que vale que Jawar Mohamed, who is a terrorist. 86 people has died because of him.
and we are against that. ምን አድርጎ We ነው are የገደለው? against humanity. ማለት ሲገድል ማለት ነው ጀስት ግደሉ ብሎ በሚዲያ ተናግሮ ነው ራሱ አስገድሎ ነው እሱን እንግዲህ አንቺ ኦኤምኤን ነሽ አይደለ? you know better than me. ስላልከኝ ነው Yeah, ፌስቡክን ቼክ አድርግ። ፌስቡክ ላይ ያለ እንደዚህ ነው አለ። አዎ በስነ ስርዓት አለ። ግደሉ ጃዋር የሚል አለ? መሐመድ ግደሉ የሚል አለ? ግደሉ ተይዣለሁ ተከብቤያለሁ ድረሱልኝ ብሎ ነው ህዝቡን ያስጨፈጨፈው። ድረሱልኝ የሚል ጽፏል። ጃዋር መሐመድ ደግሞ ከዚህ በፊትም የሚታወቀው ኤትኒክ ላይክ በላንጉዌጅ ክላሲፋይ አድርጎ አማርኛ ተናጋሪ Look at that. መናገር አይችልም እንደሱ kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa alaa xumuree gara keessatti galaa jirra. Sagantaan galma keessatti hawaasni Oromoo Denver galma keessatti argama. kallattiinumaan gara isin dabarsa. Asia. No, we don't need it. daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii sagantaa marii hawaasni Oromoo Denver Colorado Jawar waliin taasisuuf jiruuf kallattiin isiniif dabarsuudhaaf gara galmaatti deemaa jirra. Ammalleen waliin tura. margaertanii gara galmaatti seenaa jirra. ammalleen waliin tura. daqiiqaa muraasa keessatti gara galmaatti seenuuf jira. bakka kanatti kan daawwachaa jirtanii nageenyi warri security sakattaanii seensaa jiru. bakki kun akkuma argaa jirtanii security nama hunda check godhee galchaa jira. Okay, gara galmaatti seennee jirra. kabajamtoota daawwattoota keenya hawaasni lakkoofsaan hedduu ta'e galma keessatti argamu yeroo ammaa kana. ready?
Asia. Standing. Seattle balik. Agak ke. Iya. Yo serio. Metri sanse. No, asal saya pun kawan. Aku pun asal itu pun jalan ti. Então uma hora pegar, ainda tem tempo. After side. E vão ver outro. Pode me aí aqui. Jaro ba ini sudah sini tu. Ni dulu orang kalau ikan nasi. Oi.
Sorry. Bagarabbi wal nu agarsiise sababni tokko innaa jiraatu Oromoon akkatti wal argaa sababa kanaan wal argineerraa Oromoon Denver Colorado fi naannoo ishee jirtan illee sababa kanaan wal arganii gammachuun isinitti dhaga'amu qaba kanaaf just Seattle irraati gaannoon kan dhufnee experience Seattle irraa isinitti himuudhaaf yeroo darbee ture gaanu bira as keessatti har'a qaamni nageenya eegsisu security qofa miti. Namni as keessa jirtan kun hundi nageenya keenyaaf hundi keenya hojjechuu qabna gatii ta'eef luxee seenaan as keessaan dhabamu. Innaa wal bira teessanii nama hin beekne namni inni tokko hin beekne community keessan beektu nama naannoo keessanii kana hin beektu sirriitti abbaan beekne wal gaafadhaa. Hin beektanii taanaan immediately security timaatii akka inni bahu godha. Waltajjiin kun adda muramuu qabu waan ta'eef jechaadha. Wantoonni akkasii wanti shakkitan illee yoo jiraate immediately securityonni bakka kanarratti dhaabbatan hundi nageenya keenya eegsisuuf dhaabbatanii hojii isaanii qofa miti hojii hunda keenyaati gatii ta'e kanarra aadnee galuu dandeenyu waltajjii kana nagaan jalqabnee nagaan yoo fixanne qofa gatii ta'e nagaan jalqabnee nagaan fixuudhaaf immoo hundi keenya iyyuu shoora olaanaa taphachuu qabna as keessatti waan ta'eef anything waan shakkii irraa qabdan please hundumtu securityidha kanarratti nu hojjedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Madi tokko jiru dabaro bitu hayyee nagaa kabajamtoota daawwattoota keenya daqiiqaa tokko kan daqiiqaa lama booda walitti deebinaa turte gaarii